sochoo sarka keessa ol kaasaa. Inni ittiin dhiphattan sun ga'eera. Ameen. Inni sin boochise sun ga'eera. Ameen. Inni abdii sin kutachiise ga'eera. Ameen. Harka ol kaasaa. Misiraacho namoonni waa'ee namaaf illee dhuftanii as keessa jirtan dhimmichi xumurameera. Ameen. Natti maa furri waaqayyo dhugaadha dhimmichi xumurameera jecha. Ameen. Namoonni namaaf ergaa baattanii dhuftan xumurameera otoo sin asiin bahin. Ameen. Eenyu kana maluun jedhe. Ameen. Xumurameera. Ameen. Baga gammadde xumurameera. Ameen. Xumurameera. Ameen. Harka ol kaasi. Hinnati naa qabattee dhufte ajandichi naa xumurameera jedhu namoonni. Ameen. Siinuu wali qabatee sirraa xumureera leenji. Ameen. Harka ol kaasa sochoota bitaa mirga. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Xumurameera jedha. Xumurameera. Xumurameera jedha harka ol kaasa. Xumurameera. Itti dabalata. Xumurameera. Humna dhiiga olichaan sirraa xumurameera. Ameen. Sirraa xumurameera. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oromsi garba sin godhate, dhukkubni garba sin godhate, wanti sin bitee waggaa dheeraa sin irra ture dhugaa waaqayyooti fuutanii baatan as. Ameen. Ragaadha waaqayyoon natti dubbate fuutanii baatan. Ameen. Fuudheen bahu namni jedhu. Fuudheen bahu. Dubbadha ofirratti. Fuudheen bahu. Dubbadha ofirratti. Fuudheen bahu. Dubbadha ofirratti jedhu. Fuudheen bahu. Ittuma dabala dubbadha. Fuudheen bahu. Ittuma dabala dubbadha jedhu. Fuudheen bahu. Amma ammaatti si faana deemeera haadha garuu awwaaltee baata namni tokko. Amma awwaaltee baata namni tokko hin jedhu. Dhugaa isan hojjedhuufiiti har'aa kaastee awwaaltee baata maqaayyoo. Amen, amen, amen. Waggaa meeqa erga hojjettanii? Waggaa 70 erga hojjettanii jedhe waaqayyo amma sina yaadadhe. Amen. Namoonni amanta yeroo yaadatamu. Amen. Waaqa biraa yeroo yaadatamu. Amen. Namoonni namni sin dagate baga gammadda. Amen. Baga namni sin dhiise jedhe. Amen. Baga namni ija sin irraa naannesse jedhe. Amen. Baga namni waa'ee keessa nu cufee kaa'een jedhe. Amen. Waaqayyo akkasii yaadatu taasisanii. Ameen. Olii yaadatamuun sii ta'eera Waaqayyo. Ameen. Tokko waggaa 70 erga hojjettaniin booddee sinan yaadadhaa. Ameen. Biyya keessanitti immoo sinin deebisan. Ameen. Ameen. Biyya keessanitti sinin deebisan jedhu kun namoonni baay'een waan gaarii otoo barbaadanii waan gaarii arguu dadhabdan. Ena dhagaami. Waan gaarii otoo dheebottanii bira ga'uu dadhabdan. Hiniixattuun qabattan. Iyyaaltu hin dandeessan, bira ga'uu hin dandeessan. Akkuma Daawit duratoo lallabuu waa dubbate, namoonni baay'een yeroo inni lallabu waan argatu. Hiniixatu garuu waan qabatan harka duwwaa. Hiniixatu garuu waan bira ga'an harka duwwaa. Jireenya isaanii keessatti kan hafuuraas, kan foonis hiixatanii harka duwwaa kan ta'an dhaloota baay'een harka ture. Garuu waa tokkoon dubbadhaan inni Phexrosin harka guute, inni ganama kan harka guute si gala. Akka sannaadha dhufe amanaan jiru harka ol kaasini amanaan jiru. Hiixadhu gara kootu. Hiixadhu gara kootu. Raalaasi. An dubbadhu naan jedhe abbaan raawwatu Yesuus hojii gurguddaa hojjetee argaa jirtu. Harka hiixadhu gara kootu. Dubbii waaqayyoon sitti hima. Hamma ammaatti hiixattee waan dhabde barana garuu harka galfatte. Amma hiixadhu sirriitti hiixadhu amma hiixattu fudhatta hiixadhu keetiin qabini. Ameen. Har'aa kaasee waan barbaaddee dhabde kana kunoo harka keetiin qabadhu humna dhiiga. Ameen. Amma inni Phexrosin harka galche sinis harka kee galcheera. Ameen. Harka kee galcheera kunoo. Ameen. Qabadhu harka maqaa Yesuus. Harka waaqayyo keessa waan naa hiixatame harka namootaa galu argaan jira. Ameen. Namoota waa yaalanii dadhabanii kunoo harkaan qabadheera jedhan argaan jiran. Ameen. Nama tokko lama haa ta'u nama dubbii waaqayyo amanuuf dhimmichi xumurameera. Ameen. Xumurameera. Ameen. Xumurameera. Ameen. Xumurameera. Ameen. Xumurameera. Ameen. 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 Xumurameera. Ameen. Xumurameera. Ameen. Xumurameera. Ameen. Xumurameera. Ameen. Ameen. Maal goote? Dubbadhu kan naa jijjiirameera jedhu. Naa jijjiirameera. Amen. Ameen. Dubbadhu. Naa jijjiirameera. Dubbadhu. Naa jijjiirameera. Amen.
sadarkum gadi wayiti waa jijjiiramuun arga. Amen. Mee ameen ameen. Amen. Mee ameen ameen. Amen. Ol jedhame raayiza. Naa jijjiirameera. Naaf jijjiirameera. Dabali dubbadhu. Naaf jijjiirameera. Dabali dubbadhu. Naaf jijjiirameera. Dabali dubbadhu. Naaf jijjiirameera. Bakka waa akkasi jalaan waa akkan jijjiiramne waan qabamee rakkisuun arga. Afurri Waaqayyo garuu har'a kaasee jijjiireera. Amen. Jijjiireera. Amen. Jijjiireera. Amen. Maalan arga beektaa si'a lama akkati jijjiiramtu Waaqayyo ajaja baasee waan harka namaan qabamee jijjiirama si dhowwina. Jijjiirama kanatti milkaa'uu dadhabde amma garuu inni samiirra dubbatu kun Waaqayyo dhimmichatti xumuree ennaa inni oddoo si geeddaru nana. Amen. Barri keenya nyaatameen xumuramu naan jedhe Waaqayyo. Ol kaasaa si raalaas. Harka ol kaasaan jedhe. Amen. Waaqatti ol kaasaa harka. Anatti miti. Ameen 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 ameen. Afurri Waaqayyo akkas naan jedha. Lafa onaa atirra naannoftu nan jijjiira naan jedha. Amen. Ameen ameen ameen. Amen. Ifadha wanti Waaqayyo si taasisu. Yes. Arra dubbachuu qaba. Harka ol kaasaa har'a dubbachuu qaba dubbachuu qaba. Amen. Harka ol kaasaan jedhe. Amen. Humna dhiiga walichaan inni isinitti rakkattan jijjiirameera. Amen. Jijjiirameera. Amen. Jijjiirameera. Amen. Jijjiirameera jedhe. Amen. Jijjiirameera jedhe. Amen. Tajaajiltoonni hirkattanii dhaabbachuu otoo hin taane namootaan iddoo ga'a. Waldaan tokko duuba jira. Waldaa bal'aa ijaarre innaan zidduun duwwaadhaan namni duuba jira. Waldaa bal'aa kan ijaarame dhimmi keessan jijjiirameera. Amen. Ante waan tokko argamu. Dhugaa Waaqayyoon si lama waan akkasii jijjiiramuuf dhufeetu namuma cimsee dhimma kee hidhee qabu narra. Namni kun yeroo baay'ee karaa garaa garaa lolaanis waan garaa garaanis si barbaadee dadhabee garuu nama si jala naanna'ee dhimma kee hidhee narra. Waaqayyo akkas naan jedhe bineensa isa keessaan dhimma kee hidhe keessaan ajjeesa. Amen. Ani Waaqayyo dhimma kee nan gadhiisa jedhiin naan. Amen. Ameen 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 ameen. Amen. Innaan noftu lafa onarra jedhe Waaqayyo. Amen. Innaan noftu lafa onarra jedhe Waaqayyo. Amen. Ajandaa guddaa natarra qabattee dhufte Waaqayyo dhimma kana xumuruu qaba hingaa jettee dhufte. Dhugaadha. Dhugaadha. Hingaa jettee gaaffii guddaa baattee dhufte. Afurri Waaqayyo garuu akkas naan jedhe har'a harka kootti galeera. Amen. Ameen ameen ameen. Yeroo muraasaan booddee afurri Waaqayyo waan jijjiiramaa gara kee fida. Amen. Ameen ameen. Amen. Ani kan jedhu tajaajiltoonni as dabarsitanii maa mee akkamitti lallabu? Keessi isaa nama iddoon jira. Asii dubbadhu maqaa Yesuusiin gadhiisuu jalli qabu. Amen. Gadhiisuu jalli qabu. Gadhiisuu jalli qabu hin jedhu. Amen. Gargaara qaba warri dhiiraa. Isaan guyyaa irraa beekuma nurraa balleessu natti fakkaata. Wanti jirtu tajaajiraa rabbiitti nu himaa. Yoo dina waaqatti himnan. Nama nanaati bara keetti hojii hojjetta malee waan hundumtu duwwaadha. Waan hundumtu wal sii qabatu hin jiru. Wanti wal sii qabatu hin jiru. Keessaayyuu ati lola safaranaatti kan barreen gaddaa yoo Waaqayyo si dabarsu waan ta'u. Kana gaarta. Inni barreen gaddaa dhugaadhuma isa Waaqayyo taatis nan darban jenne warri sirrattis waaqindeessan hin darba jedhanii iyyan. Yeroo hadhaa maalan arga beektaa? Tokko naannoo bara 2000 keessa rakkina guddaa Waaqayyo si dabarse qabate. Naannoo bara 2000 geenye jalatti naannoo 1999 rakkina guddaa garuu barreen gaddaan immoo siif rakkina cimaatu dhufeetu. Nan darban jettee yaan ati manni kee silaa gaddaaf rakkina guddaa keessa ture. Wanta guddaa siif abeeta bira qulqullina. Mereka keessa kaasa aburri Waaqayyo waan atti gidduu siniif haa galu ameen jedhama. Eela dhaggeeffadhume waan ati hin beekne silaa qabamtee waan hin beekne rakkina guddaa keessa akka galtu waan xaxamee qophaa'ee ture barreen gaddaa. Ifada wanti naasaa jiru. Oraalasiya weekaa tarriilee beekne mesiya. Xaxaa guddaa xaxamee silaa atutti kan si dhibu immoo waan si qabu miti waan eebba kee qabu waan lubbuu kee balleessuudhaaf qophaa'ee ture barreen gaddaa. Waaqayyo gidduu galee si dabarse. Amen. Ammas naan jedha afurri Waaqayyo ajandaa seexanni saaqee gidduu gala keessaayyuu torbeen tokko torbeen lamaan kun siif yeroo raafamaa.
Keessa yushin kun raafama guddaa fuudhaa. Harka ol kaasaa. Mee harka ol kaasaa giddii qabina. Har'a sabni kun akka kanii har'a nama tokkotti nan dubbadha. Otoo sin asiin galii Waaqayyo dhimma keessan xumuree sinaa eegamu. Ameen 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 ameen. Afurri Waaqayyo akkas naan jedhe. Ajandaa diinaa diigeera. Ameen. Xaxaa hammeenya kamuu dura keetii kaasee. Ameen. Ani Waaqayyo haala dinqiidhaan sin gargaara. Ameen. Humna kootiin si faanaan ta'a. Ameen. Sirraanii kanaan jedhe. Ameen. Amen amen amen. Amen amen amen. Targetti godhe mo namni si alama sitti bu'ee walitti buutanii garaan kee akka qabamu godhee jira. Ha? መጨረሻ ከነሰ ገልገል ጣቡ ሰጥቶ በቃ እጀኑ ኮፋፍቱ አብቻ አለ ጀራ መናዋ ወዲ ኦፋሲዮን በቃ የቱ ጂታ መናዋ የመጨረሻ ከነሰ ጣቡ ሰጥቶ በቃ እጀኑ ኮፋፍቱ ዋቀ ይጥቶቹ ቆጤ ገለማ ከነሰ Seera biraa qabneen kadhanna namootaafis harka keessanitti qaba. Qaba nama si bukkee galgala kana naafummaatti rakkatte irraadhaan hiikamtee galtaadhaan itti misirritti naafummaatti rakkatte irraadhaan hiikamtee galtaadhaan namni jedhaani amanee waldaa dhufee naafummaa baatee hin galu har'a naafummaa irra hiikamtaadhaan namni galee biyya ameenaa jedhu sirriitti. Ganama Waaqayyo arga isaa dinqii argisiisee harka Waaqayyo argaa turre. Mee warri harka Waaqayyo ganama argaa turtan dhuguma Waaqayyo hojjechaa ture. Amma galgala kana immoo caala. Ameen. Ameen ameen ameen. Ameen. Asii gadi baanee alatti illee harka Waaqayyo namoota hiikaa ture. Amma kallattumaan daddabee yeroo ko fayyadama namoonni macaafa qulqulluu qabdan hojii ergamoota boqonnaa sadiidhaan dubbisa kallattumaanii ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 አነባለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኦሮምኛውን akkan jedha kutichi gaaf tokko Phexrosiif Yohaannis yeroo kadhata waaree booddee isaanis sa'aatii salgaffaatti gara mana qulqullummaatti ol adeemu turan. Kunoos namni dhaloota isaatii jalli qabee naafate tokko achi ture. Innis guyyuma guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura taa'ee warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horii hin kadhata ture. Namichi Phexrosiif Yohaannis mana qulqullummaatti ol lixuuf akka dhufan argee horii isaan kadhate. Phexrosiif Yohaannis ijaan isa qaban. Phexros immoo nu ilaali jedhe. Yommus inni waan isaan biraa argatu se'ee ija keessa ilaali. Phexros garuu ani meetii warqee hin qabu. Waan hin qabu garuu siifan kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ka'e adeeme. Ameen. Mee ameen jedhaa yaa. Ameen. Harka isaa mirgaa qabee ol isa kaase. Achumaanis miilli isaa fi gullubbiin isaa jabaatan. Utaalees ka'ee ijaajjee adeeme. Isaan wajjin mana qulqullummaatti lixa asiif achi adeeme. Kuruphisaa Waaqayyoon galateeffate. Namoonni hundinuu otoo inni asiif achi adeemu Waaqayyoonis otoo galateeffatu argan. Mana qulqullummaa balbala miidhagaa dura taa'ee horii kadhataa inni ture akka isa ta'e baranii waan isaaf godhame kanaafis baay'ee raajeffata. Mee harka ol kaasaa sinitti himaa. Har'a Waaqayyo naafummaa lamarraa si hiika. Ameen. Eenyutu ameen jedha? Ameen. Isa foon irraa si hiika. Ameen. Ameen ameen ameen. Ameen. Isa afuuraa irraa si hiika. Ameen. Har'a nama amanee dhufe Waaqayyo naafummaa irraa ni kanaan. Ameen. Namni naafummaa baatee galu hin jiru har'a galgala. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Amma naafummaa ennaa jennu namoonni yeroo tokko wanti isaan yaadan jira. Miilli koo fayyaadha nan deema harki koo fayyaadha namni narra hin jiru jechuu danda'a. Namni yeroo baay'ee waan ijatti mul'atu yookiin waan fooniin argu amana. Macaafni qulqulluu garuu dhoksaan inni kaa'u maalidha? Naafummaa jechuun bara baay'ee dhama'anii firii dhabuu jechuudha. Bara baay'ee dhama'anii waan ija isaa itti dhama'an dhabuu jechuudha. Namoonni baay'een naafummaa kan nuti arginu jireenya keenya keessatti addunyaa wal'aansoon jirtu kana keessatti wanti nuti qabannu hundumtuu akka galman geenye wantoonni nu jalaa godhan danuun jiru. Isa kana kiristaanii sirriitti beekuu qaba. Macaafni qulqulluu kan inni dubbatu waa'ee addunyaa afuuraa keessatti waan nu jalaa qabame gadhiisisuudhaaf kiristaanni inni guddaan aaboo Waaqayyoo beeku
angoo waaqayyoo beeku humna waaqayyoo beeku qaba. Efesoon boqonnaa jaha lakkoofsa 10 kaastanii yoo ilaaltan warri waan nuti hojjennu waan nuti qabannu naafa godhannu maa inni yoo jettan macaafni qulqulluu maal jedhee kaasaa haxxummaa seexanaadha. Seexanni namoota baay'ee kan inni naafa godhu hin hojjetu, hin nagadu, hin baratu, hin tajaajilu, bu'aa bayii baay'ee ba'anii bara isaaniitti waan jijjiiraman argan. Tokko maalan ta'ee maaltu na argate? Ollaa kooti yoo namni jijjiirama, waldaa keessaa namni jijjiirama, firri koon jijjiirama, anoo bu'aa bayiin fiigaa maaltu na qabe warra jettaniif erga qabadhee dhufeera har'umne. Harka kaasaa warra amantan, harka kaasi of hin gatiin galgala kana. Of hin gatiin dhugaadha. Har'a burri waaqayyo akkanaan jedhan namoota naafummaa irraa hiikee gadhiisuu qaba. Namoonni gadhiifaman kun biyyaaf sodaachisu ameen jedha. Namoonni gadhiifaman kun har'a biyya kanaaf sodaa guddaa uuma. Haleluuyaa. Ameen. Namoonni tokko nagaddanii digdiin itti fufu. Namoonni tokko hojii mootummaa hojjetu garuu itti fufu. Hin argattu gara namuun beektani. Hin hojjettu eessa akka dhaquun beektani. Tokko baay'ee qotaa, galii galfataa, waa baay'ee bu'aa bayii baay'ee deemaa garuu duwwaadha. Har'a sachuma, boru sachuma, bara dhuftu sachuma. Har'a garuu namni tokko kutatee baakeessa. Abuun hin lallaba kaasee harka kee orraa laasikaa. Wele behenemesia. Har'a nama tokko akka rokkeettitti kutatee ba'u argeera. Nama hundan jenne nama lama sadii har'a baanaan hin gaa namni tokko kutate. Ajiru harkaa baa namni tokko. Abadiin harkaa baa namni tokko. Namni tokko iyya nambaa haa jedhe sadii. Iyyiti nambaa jedhe ammas. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Namoonni tokko akka jedhu carraa koo waaqayyo kanaaf uumeedha. Carraa kee waaqayyo kanaaf hin uumne har'a sitti hima. Namichi kun waggaa 40 jedha macaafni iddoo tokkotti kan himu. Naafummaa waggaa 40 baateetu harka namaa kajeela. Yaada namni of hin dandeenye eenyu barbaada? Gargaarsa barbaada. Bushi nama isa tuttuqu, nama isa dhama yookiin immoo nama baatee isa geessu. Yeroo hundumaa koottaa namaa dhawedha. Namni immoo waggaa 40 nama baachuu dhiisaati amala namaan sinitti hima. Guyyaa lama toora akkattanii isin biraa deebi'an. Haadha abbaa firan qaba sin jettan dhukkuba torban tokko mataan sin dhukkube jechuudha. Ay biyya kana jiru gara keenyatti torban tokko dhukkubna akka ishiinoo fayyoo dadhabdeen ittan dadhabaadhe. Ani ijoollee koo gatee ammaal koo gatee sinirra fagoo jirti yoo ta'e obboleettiin ani ijoollee koottan deebi'a ani bira koottan deebi'a ijoolleen koo kophaatti baddee miti harka ol kaasimi. Kan sin gamne tokko garuu akkas naan jedha. Namoota baay'ee galgala kana ulfinaaniin lafaa kaasanaan jechuudha. Namoota baay'ee dirree salphinaa keessaan fuudhanaan jechuudha. Namoonni baay'een oddoo jibbaniin itti geeddaranaan jechuudha. Warri dubbii waaqayyo amantan. Meeshaa Joosa dhugumatti nan amana namni jedhu. Warra lassiya. In amantan jedhe. Har'a naafatteetti jedhanii kan si qaban irra hiikamuu kennan. Har'a naafateera warri jedhanii hiikamuu kennan. Kan nama tokkotti nan dubbadhe sinii kasii jetaa jira kun waaqayyo. Haleluuyaa. Mee ameen. Ameen. Lassiya. Ele dhaggeeffadha. Namni hammatti nama dadhabu qaba. Namni yoom sin jaallata beektu fira kan sin qabdani gaafa qabdanidha. Elo akkaawuntii irra qabda taanaan, horii gaarii qabda taanaan, uffannaa gaarii qabda taanaan, waa walitti qabatteetta taanaan namni si barbaada. Gaafa homaan qabne garuu namni si barbaadu. Ele dhaggeeffadha. Har'a garuu afurri waaqayyo akkas naan jedha. Namootan eebbisee namoonni barbaadantu jira naan jedha waaqayyo. Namootan eebbisee dhaloonni barbaadantu jira naan jedha waaqayyo. Namichi kun waggaa 40 guutuu harka namaatiin baatama. Geessanii mana qulqullummaa dura kaanii deemu. Nama argatu yoo ta'e guyyaa manaa bahuu hin danda'u. Maaliif? Of hin dandeenye waan ta'eef. Eenyutu mana mina irraa jasirratti? Sagaleen inni dhugaa waaqayyo wanti sagaleen dubbatu kutti qabataa mane. Har'aa kaasee nan dubbadhaa namatti hirkattee jiraattu otoo hin taane namni sitti hirkatee jiraata. Yaa gooftaa na gargaari dubbii kana. Harka kaasee gara kooti. Kanaan booda nama gargaarsa gaafattee jiraattu otoo hin taane namni gargaarsa si gaafatee jiraata.
Annan arga namni namatti hirkatee jiru warra namoonni baay'een sitti hirkachuu jalqabu. Amen. Namni harka namaa ilaalaa jiraatu amma kaasee namoonni baay'een harka kee ilaalan. Amen. Isti namna manu. Namantu dubbii waaqayyo. በእግዚአብሔር ቃል ታምናላችሁ? እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ እንደዚህ ይለኛል። ከዚህ በኋላ ከሰው አትለምኑም፣ ሰዎች ግን ወደ እናንተ ለልመና ይመጣሉ። ቀና የሚያደርጋችሁ የእግዚአብሔር እጅ ወደ እናንተ መጥቷል። አሜን። አሜን 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 አሜን። ለመስጭነ ጅሩ አርከ ቀቢ አርኪ ለፋና ካሱ ዱፌራኒ አርኪ ለፋና ካሱ ዱፌራ ኢዶረከዱ ሰናይዲ ኢዶን ኢበዱ ሰናይዲ አርኪና ካሱ ተቆዳኒ ዱፌራ ጀዳ ወረ መቂና መንቱን ጀዴ ሜርገ ካሳ ወረ መንተን ሀረ ነመ tokkotti nan dubbadha xibaartonni biyya kana biyya bira dhaqtetti walii galtee namoonni hidhaman har'ananii kanaan jedheera. Amen. Masakata jita sota yelebese serta namnaman dargaggeessi biyya meeqa deemanii dargaggeetti biyya meeqa deemanii sirratti xaxanii hiinerra kanarra kan baatu jedhan har'a billaa waaqayyo hiikee naman nagadhiisu argatu. Amen. Hidhaan namarraa kutama gadhiifamu tokko argatu. Hallelujah. Amen. Nama sincina harka qaba ani hiikameera kan keen beeku. Ani hiikameera kan keen beeku. Misiraachi baga gammaddan. Amen. Isin baataniitti warra sana garuu dhaqxanii baastu. Amen. Isin miliqxaniitti warra sana dhaqxanii miliqsitu. Namni naa gala jedhu ameen. Amen. Ora lasia. Lisara. Amen. Amen. Akkas naan jedha furri waaqayyo biyya kanatti namoota baay'ee mul'ata hojii jalaa fuudhani amma garuu namoota baay'ee hin deebi'an. Amen. Mee harka keessan ol qaba. Raasa katajiila. Wiila bahasee. Eenyu kan amanu? Eenyu kan amanu? Birri irratti hojjechiisanii sitti kennan ani garuu nan hiika maqaa Yesuus. Amen. Harka ol kaasa. Raasa katajiila. Wiila bahasiya. Ilaala meeshii tokko birri irratti hojjechiisanii sitti kennan nan arga lubbuu tokko. Amma tuman erga orraasiya. Otuman lallabuun arga. Hincaraan amma birri irratti hojjechiisanii sitti kennanii harka ishii irratti birri irratti hojjetamee kan itti kennameen arga. Harka ol kaasaa sin oddoo jiru caraanii lafadhaa giddiin qabinaa sin ganama argitan itti harka waaqayyo dinqii godhu. Urgufee caraanii lafadhaa amma tokko lama sadi. Kan nama dhibu akka wayyaa gurraachaan harkishii hidhameettiin argamaa inni jennaan afurii qulqulluu qarshii irratti hojjetanitti kennan irraanii kanaan jedhama. Amen. Taatuma harka ol qabaase. Amen. Harka ol qabaan jedhe urgufee lafaan amma ishee oddoo jirtu. Ija walitti qabadhu ija bichaa walitti qabadhu ofirratti jedhe. Birri 100 irratti hojjechiisanitti kennanii. Ajaa'iba. Birri 100 irratti hojjechiisanitti kennanii. Birri waliin makanitti kennaniin arga. Birri liqaa keessa waliin makanitti kennanii. Birriin kun iddatti kenname jireenyi ishii nagaan qabu, barri ishii nagaan qabu, manni baatee galuu ishii nagaan qabu. Nan arga dukkana ishii duukaa deemu. Harka ol kaasaa lafaan dhaamman iddoo jiru. Tokko lama sadii eessa jirtu. Sitti dhufe Yesuus dafi yeroo nyaatiin. Sitti dhufe Yesuus. Waan lama irratti hojjechiisan tokko rifeensa ishii kutanii birri irratti hojjechiisanitti kennan. Rifeensa ishii kana gubbaadha hin gubaa baay'ee jeeqamti nagaa dhabdi iddoo jirtu si ajajeera dafi yeroon qabu sitti bu'ee biddi waaqayyo yeroo nyaatiin waraanami jedhaan sagalee tokko tokko lama sadi afuri shani ja'a harka nama sin bukkeerra kaa cal jedha hin baatu waaqayyo si qabe kan nama dhibu birriin isaan irratti hojjechiisan kun biyya fagoo dhaqanii irratti hojjechiisan biyya fagoo deemanii irratti hojjechiisan amma dhaqanii qabtu naan jedha furri waaqayyo biyya fagoo deemanii irratti hojjechiisanii lafa fagoo irratti hojjechiisanii fidan
warri kanatti kennanii jireenyi ishee duwwaa haa ta'u jedhanii abaaranii nagaa dhoowwaniiru. Hin dhiphifnan balleessina malee jedhu ija walitti qabadhaa kadhadhaa. Daawiddaa jirtu si waraaneera maqaa Yesuusii. Daawiddaa jirtu maqaa Yesuusii. Maa nyaatta yeroo koo? I command you, kottu carana. Kottu. Kottu carana kottu. Carana kottu jedhe kottu carana. Biyya maqee ameen jettanii iyyitanii. Harka ol kaasi. Na waraana bineensa si nyaate irraa kaasee. Na waraana bineensa si nyaate irraa kaasee. Na waraana bineensa jireenya kee nyaate irraa kaasee. Kottu. Kottu. Humna dhiiga walichaan kottu. Kottu ibidda nyaadhu. Harka kaasaame. Maalan jedhe har'aa kaasee naafan taatu ati. Okkolaan deemtu ati. Dhiphachaan deemtu ati. Abdii kutaan deemtu ati. Namni tokko amanu irraa kaasee fiigicha haara jalqabda. Kubaddu irraa orra lassiya. Ameen 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 ameen. Harka keessan ol kaasaa ol kaasaa ol kaasaa sinaa eebbisu Waaqayyo. Gosh. Ajajamtanii tomma arga ol kaasaa. Aha, kau sekarang mita afurri afejira, afurra fejira, afurra fejira, afurra fejira, afurra fejira. Hina be afurri chamma sekarang orala sia, wila bahase, rekete jelta sete yele behesia. Aha, isa kana dura iye male afurri chafejira. Karena mali bukesa, owwal jise tu samut ishi devisa, amma waranam tatis. Hewaranam tatis. Hewaranam tatis. Siaja jera waranam tatis. Hewaranam tajedani sagale gudda. Hewaranam. Kepada serit. Hewaranam. Sagale gudda dan. Hewaranam. Sagale gudda dan. Hewaranam. Arkana masih bukke jerur raka'a. Oralasia. Lalle boleh tikabe ngara serat talu tidem na wante yeromba yedama. Yeromba yede oralasia. Hidek abera kanko tishin wadan kaba jedha furri kun. Hidek abera jedha furri kun. Hidek abera jedha furri kun. Rele behesia. Arala simene behesia. Ije walitti qabadan carana ni samma. Nanarga rifeensa ishee fi qarshii irratti daggamameetti kenname. Kan nama dhiboo buleetti kana waa mana ishiitti hin barakatu. Nagaan qabdu mana ishiitti waan baay'ee saamu. Midhaan hin barakatu, daakuun hin barakatu, bukoon hin barakatu, biddeen hin barakatu, callaan manatti galchitu hin barakatu, wanti ishiin bittu hin barakatu. Afuura sabsibiiti qarshii irratti hojjetaniitti kennani. Si ajajeera. Ol jedhaa dhaabbadhaa mee daqiiqaa tokko raalaasiya. Reelevehesiya. Harka ol kaasaa. Eelaazi reelevehesee. Harka ol kaasaa. Amma Waaqayyo akkas naan jedha inna afurri kun rukutame eebbi kee doonaaf ummata qabame hin gadhiifama. Ameen. Iyyite eebbi koo hin gadhiifaman jettu. Eebbi koo hin gadhiifama. Sagalee guddaadhaan. Eebbi koo hin gadhiifama. Sagalee guddaadhaan. Eebbi koo hin gadhiifama. Sagalee guddaadhaan. Eebbi koo hin gadhiifama. Eebbi koo hin gadhiifama. Harka ol kaasaa. Eebbi koo oralaasiya. Ameen 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 ameen. Harka ol kaasaa inni amma lafa dhaa giddiin qabina sin Waaqan gargaaru nuti. Ganama zuwaasini turu Waaqan gargaaru harka Waaqa hojii barbaadeera. Nama dhiba mataa dhukkubsattuun godha jedha. Akka isheen sammuu ishee nagaan taaneen godha jedha. Biyya kana jibbisiiseera biyyaa ba'i jedhaan afurri kuni. Biyyaa ba'i siin ta'u biyyi kun jedhaan itti saasa abdii kutadhu. Yeroo hundumaa jecha dhibaa ummaa dubbatti. Hanan manan jiraadhaa jireenyi anaaf hin malaa jettu harka ol kaasaa sin. Harka ol kaasaa lafa dhaa ammaddee jirtu. Ajajeera. Afurri birrii irratti hojjetamte gara ishee dhufte tokko. Inni lammataa rifeensa ishee irratti hojjetamte kan dhufte. Biyya biraa geessitanii kan hojjechiistanii fiddan. Tokko, lama, sadii, maqaa Yesuusi. Harka mataarra godhadhaa amma lafa dhaa inni giddiin qabinatti. Amma naa afurri kun rukutame eebbi nama baay'een gadhiifama. Ameen hin jettu eebbi nama baay'een gadhiifama. Nagaan nama baay'een gadhiifama. Fayyinni nama baay'een gadhiifama. Hallelujah. Hallelujah. Harka mataarra godhadhaa ija walitti qabadhaa. Lafa dhoofte mashiin cal jedhaase warri keessummeessu ni ilaala.
Wayyo nanam bisaton jedhu yaade ko motivaate manaidha. Wayyo nanam bisaton jedhu baate manaidha. Nanam bisaton jedhu mana baatedha. Nanam bisaton jedhu mana baatedha. Maal keessa nagalchiteedha. Iddoo jirtom. Iddoo jirtom. Iddoo jirtom. Bineensi kun halkan isin ari'ata abjuu isheetini. Halkan ari'achaa bula. Irriba dhoowwa. Nagaa dhoowwa. Halkan jeeqa bula. Lafaan iddoo jirtu. Lafaan iddoo jirtu. Warri jafa caastan amma sintom mana yeroo furata malee furattoo galtanii dhugaa waaqayyootiin dhaabbatan mana. An seexan nan mana dhaabbatee carraa argatee argeen beeku bara kootti dhugaadha. Rabahasiya, relebehesiya, o katajila, relebehesse, o rabahasiya, rebelelelebehenemes. Lafaan. Afurri maraatummaa afurri du'aal kan ishee ari'attu. Lafaan. Lafaan. Elaka, ela kuno. Si ajajeera. Lafaan. Kot caran. Akka malee qofketoo nama eegdu zakatayilazee. Harka ol kaasaame. Naafummaarraa nanii kama jedha sirriitti. Naafummaarraa nanii kama. Naafummaarraa nanii kama. Maal jettanii? Naafummaarraa nanii kama. Maal jettanii? Naafummaarraa nanii kama. Maal jettanii jedhe? Naafummaarraa nanii kama. Harka ol kaasaame. Harka kee kanarra bidda waaqayyo buuseera. Harka kee kanarra humna waaqayyo buuseera. Seexanni to'achuu kan hin dandeenye harka kee irra bidda waaqayyo buuseera. Hamma harki kee kun har'aa kaasee tonqaa'otatti bidda ta'a. Warra xibaartutti bidda ta'a. Jawweetti bidda ta'a. Bobatti bidda ta'a. Xibaartota halkan sochooftutti bidda ta'a. Warra halkan mana namaa irra naannoftutti bidda ta'a. Warra maasii kee irra naannoftutti bidda ta'a. Warra mana kee irra xibaaraa bultutti bidda ta'a. Harka kaasaa gara kootti raalaatiyaa. Amma iddoo harka kaastaniin booddee garuu nama tokko qoricha keessa ishiitti argaa afurri waaqayyo amma ishii diliivardi godha. Bilisa baati ameen jedha. Qoricha keessa ishii galeen argaa.